السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا غلطو ما سنين جنة يدو تكا رافع يد ما جرتني غافي في هذا قبضني سنو بريسا يوتيوب كان يغنى لايك شير سبسكرايب ولا وايد رابرتني دوموان جامو خندق دي هنداف دوا هندا منا خيستي وان سنبرا فقون تاين منا خيستي أخاقلتي را كادا تفيدمتن أسر والبرسينا خنافون ورد فاسنين جنة amma dawaan nuti irraa barachuu jirru darsiin lammaffaadha. Dhukkubbii mataa. Dhukkubbii mataan bakka sadi baha tan fuula duraatii fi xaraa mataa jidduutii fi tan gamoo duduubaati. Kanaaf isa sadeenuu dawaa isaa irraa haasa'u yaana. Kanaaf paartii tokkoffaa dabarsinee jirra. Paartii lammaffaa tanarratti inni dawaa isaa xumuru yaana. Warri paartiin tokkoffaa isin dabres yuutuub kana seentanii irraa laallattanii hubachuu dandeessan. Warri immoo paartii tokkoffaa irraa fayyadames paartii lammaffaa keessattis akaakiltiin mana keessatti fayyadamaa yoo paartii tokkoffaa kan dubbatame mana keessa hin jiraanne paartii lammaffaa keessatti kan sibira jiru ta'uu mala paartii lammaffaa kanas dhageeffadhu akkasitti irraa fayyadamee siin jenna. Hedduu galatoomaa yaadaa fi gaafii qabdan nuuf barreessaa. Barreessuu biizii taatanii dadhabdan nuuf bilbilaa. Bilbila keenyas asirra galakkifamee jira. Hedduu galatoomaan isiniin jaa. Amma karaa dawaa wal barsiisuu yaanaa jechuudha. Dawaan kan maaliiti? Rakkina mataati. Nama mataan dhukkubu dhiiraas ta'e dhalaas ta'e mataan kun fuula duraan isa dhukkubee jidduun isa dhukkubee duubaan isa dhukkubees ta'e jechuudha. Waan inni odoo paarmaas hin dhayne odoo mana hakimaan deemne mana keessatti akaakiltii nyaataa dhugaatii irraa fayyadamuu jirru tanarraa akkaataa inni itti fi wallaanu. Akaakiltiin tun tamma akka muduraan kun isaaf dawaa ta'e wanni mana keessa jira. Kanarraa haasa'u yaana nu hordofaa isin jenna. Hedduu galatoomaa. Kanaaf har'aa darsii dabarte keessatti waa shan ta mana keessa jirtu tan mataa nu fayyisuu dandeessu irraa haasa'inee dabarsinee jirra jechuudha. Har'a immoo waa ja'a tan mana keessa jirtu darsii lammaffaa tana keessatti tan mataa nu fayyiftu irraa haasa'u yaana nu hordofaa isin jenna. Hedduu galatoomaa. Amma karaa tajaajila wal barsiisuu keenya yaana. Waan silaa mana keessa fayyadamnee mataa dhukkubbii mataa irraa dandamachuu dandeenyuun if wallaanuu dandeenyuun tokkoffaa maali? Zeeta laafindar qajaamu jira. Zeenni laafindar kunoo kana asirratti kunoo kaa agartan kana footoo irra isiniif keenyaa jira. Zeeta laafindar kana ni fuuta. Isa kana fuuteeti namni mataan dhukkubu jechuudha. Zeeta laafindar kun nama mataan dhukkubu qofa odoo hin ta'in nama hirribni isa dideef illee dawaadha. Akkasuma rakkina sukkaraa dhibee sukkaraatiin qabamuurraa nama tiisa. Akkasuma dhibdeelee jajjabduu irraa fayyuun isii akka jabaa ta'u hundarraa nageessi godhaa jechuudha. Isa kana fayyadamuun. Kanaaf amma dhukkubbii amma gaa dhimma dhukkubbii mataarraa haasa'u jira. Zeeta laafindar kana akkaataa itti fayyadamtu ni fuuta isa kana. Hoggaa zeeta laafindar kana fuutee ullee isaarraa banattee gizeerraa banattee booda zeeta laafindar kana fuutee achii booda maal goota bishaan dhaphii lama dhabgootala. Bishaan kubbaayyaa tokko danfistee bishaan kubbaayyaa tokko danfistee tokko nama shaayii dhaabbachuu deemu bishaan kubbaayyaa tokko hoggaa danfistee booda zeeta laafindar kana dhabii lama bishaan danfisan irra dhabgootaa jechuudha. Hoggaa dhabgootee booda akkasitti ifiin haguugtee mataa kan keerra gajjattee aara isaa kan bishaan danfisan keessa naqame aara isaa ol ba'u kana akkasitti ol fudhattaa jechuudha. Ulattaa jechuudha. Aara isaa kana ulatta. Kanaaf bakka achumatti akkatti sirraa godhaa jechuudha. Dhukkubbii mataa manuma keessatti bishaan danfisteetu zeeta laafindar kana dhabii lamarra dhabgoota. Walii bishaan kubbaayyaa takkaa fi dhabii lama isarra dhabgoota. Hoggaa bishaan danfaa sanirra isa dhabgootee booda akkasii ulattaa jechuudha. Funyaan keessatti oolu. Akkasuma sirraa dhaabbataa jechuudha. Shurufkaan isaa seeni taanaan mataa kan kee sirraa dhaabaa jechuudha. Alhamdulillah. Inni lammaffaa zeeta laafindar kana fuuteeti
dhabii isaa lama fuutee kubbaayyaa qullaa keessatti dhabgootee itti aansee zeetun naanaa kajaamu jira. Zeetun naanaa kanaas kunoo kanuma asirra jiru kana footoo irraa agartan kana zeetun naanaa kanaas maanka sadii dhabitti goota kubbaayyaa keessa jechuudha. Zeeta laafindeer kana maanka lama zeeta laafindeer kana dhabii lama maankaa xiqqaa lama dhab keessa goota kubbaayyaa qullaa keessa. Zeetin naanaa kanaas maanka sadii itti naqxa jechuudha. Kubbaayyaa qullaa kan zeeta laafindeer keessa naqxe san keessatti. Zeetun loowzii kanaas itti naqxa jechuudha. Yoo zeetun naanaan hin jiraanne zeetun loowzii yoo si bira jiraate zeetuma loowzii kana maanka sadii dhabitti goota jechuudha. Yoo zeetun loowziin kunis hin jiraanne zeetun naanaan si bira hin jiraanne zeetuu yoo manaa qabaate zeetuun kana fuutee maanka sadii dhabitti goota. Zeeta laafindeer kanaas dhabitti goota waliin laayiteeti. Achii booda mataa kan kee dibatta jechuudha. Mataa maddii takkaan si dhukkubu, kan walakkaan si dhukkubu, kan kiyyoon si dhukkubu kana yaadarraa si dhufu kana akkasitti hormoonii yaadaa kanas irraa tasgabbeessa. Meelaatoonii kana namni hirribni didees dhiiga hidda meelaatoonii kan dhiiga fuula duraa fuudhee dabarsu kana kan akka namni hirriba rafu tasgabbii yoo inni qabaate namni hirriba rafuu danda'u kana tasgabbii kanaaf jechuudha. Hoggaa isa kana dibatte jechuudha. Akkasitti haa taate jechuudha. Obboleessa kiyya obboleettiitii fayyadame manuma keessatti kun zeetaan asirra dubbata kana hundaa kun piikcharii isaarra kan jiru kana akkasiin laaltee fudhachuu itti fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Inni lammaffaa dawaan lammaffaa dawaa jaha barachuu yaadna nama dhukkubbii mataatiif dawaan lammaffaa yaanisuun shaayii alyaanisuun kammoona jechuudha. Kammoona adii kammoona xixiqqaa adii jechuudha. Kanaaf kunoo siin agarsiisa. Yaanisuun an jiru kunoo isa kana footoo tana yaanisuun kana ifoota. Isa kana fuuteetii namni mataan dhukkubu mataan maddii takkaan isa dhukkubu fuutee isa kana bishaan kubbaayyaa tokko danfistee eega danfistee booda isa kana itti naqattee akkasitti waliin danfistee baala yaanisuun kanaa kana itti naqxee hurraa isaa harkattus baala isaa harkattus rakkina hin qabu jechuudha. Lachuutiin itti naqattee akkasitti daqiiqa 30 bishaan danfaa saniif yaanisuu waliin naqxee kana teessifte daqiiqa 30 booda jalaa miirratte akkasi dhuydaa jechuudha. Kuni ka gara gad dhuydu jechuudha. Ka duraa hafuunfattu jechuudha. Dawaan nuti barannu jechuudha. Tokkoffaa hafuunfattu. Zeenni bishaaniin naqxee wanna gootu kun hawulattu hafuunfattu jechuudha. Nyaannisisee. Inni lammaffaa zeeta naanaaf takkaa'u zeetuun wal laafindeer walitti dabartee na hadibattu jechuudha. Hafuunfattu hadibattu amma hadhuydu irratti dabarree jechuudha. Dawaan lammaffaa yaanisuun kun hadhuydu jechuudha. Mukni kun jechuudha. Daqiiqaa 30 danfisteetii bishaanii walitti akkasii jalaa mirtee dhuydaa jechuudha. Dawaan sadaffaadhaa gaa obboleeyyan keenya kunoo ammas akkumatti fufee jira darsiin teenya hin hafatina. Dawaan sadaffaa ashaayil baabunaj. Shaayii baabunaj kunoo kunoo biqiltuu baabunaj jaamtu tana kunoo laala biqiltuun ta'a asirra gartan tana biqiltuu asirra gartan tana ta'a baabunaj jaamtu tana fuuteetuma shaayii isiidhaan danfifattaa jechuudha. Bishaan kubbaayyaa tokko fuutee isiidhaan danfistee akkasitti kubbaayyaa tokko fuutee isii maanka 4 takkaa'u maanka 3 fuutee itti naqxee bishaan kubbaayyaa tokko wajji danfastaa jechuudha. Akkasitti jalaa miirtee eega jalaa miirtee booda akkasii dhuydaa jechuudha. Kunis ka dhuydu jechuudha. Kanaaf kuni laalaas mataati sirraa dhaabaa akkasuma tasgabbii qaamaafis ni kenna cinqatii irraayis najaasi baasa. Yoo mataan kee ka yaadarraa si dhukkubu taa'es bakka hormoonii sammuu kan kee keessaa waan tasgabbeessii yeroo jecha yaadni sirraa dhaabbata mataan kee nagaa harkataa jechuudha obboleeyyan keenya. Biqiltoonni ni asitti dubbannu kun hundinuu biqiltuu jabdu tan albuudaa fi veetaaminoota ilma namaa kan mataa veetaaminoota irrina veetaaminootaati jecha mataan nama dhukkubuun irrina albuudaati jecha mataa yoo dhukkubu ta'e itti guutamaa jechuudha. Kanaaf irraa harkataa jechuudha sababa biqiltii tana dhuguutii jecha. Kanaafuu irraa fayyadamaa isiniin jenna hedduu galatoomaa.
akkasumatti akkasumatti inni afuraffaan balsam leemuun kunoo leemuun isii tanaa isii daqqaa urraa tana kanaaf isii tanaas akka shaayitti dhaabbattanii jechuudha akka shaayitti dhaabbatteeniiti bishaan kubbaayyaa tokko isii tanaas maankaa tokkotti nayitee waliin danfistee yoo deemii si bira jiraate deemaa mi'eeffattee yoo deemiin jiraatin shukkaraan mi'eeffattee dhuydaa jechuudha kunis sirraa dhaabaa jechuudha. Akkasuma inni shanaffaan halu tuffaa kana gaa tuffaa nyaatan kana akkasii cicciranii halirraa oomishanii halsaa san ka oomishame yoo ka harkattan taate bareeda yoo sun harkamuu baattes halu tuffaa kana ganama sadiif gara qullatti isa tokko yoo nyaattes sirraa dhaabbachuu danda'a jechuudha dhukkubbiin mataa yookaan kan karaa kaaniin ammoo halu tuffaa kana fuuteeti halu tuffaa bishaan halu tuffaa ta'e kana yoo harkattu taate ni fuuta cinaa siiniidha takkaa'u kubbaayyaa cinaa kubbaayyaa tokko ni fuuta weelkaa bishaanii takkaa'u barraada bishaan danfistee barraada nayiteeti isa cinaa kubbaayyaa tokko bishaan danfisanii nayitaa jechuudha halu tuffaa kana. Waggaatti nayitee booda maashaallah obboleeyyiin keenya achii booda wanni jibrii mataan qorfatanii jira ta mataan qorfatan san tan jechuun carqii gizee mana shaawaraa seenan mataan qorfatan takka jira isii san tamuun muramtee jira tamuun muramtee san jiistee akkasitti ifi qaqqabdaa jechuudha bakka mataan si dhukkuba rakkisi keessaa jechuudha carqii san takkaa'oo bakka aarasaa kana ol fudhattaa jechuudha akkasitti bakka faqat waggaa akkasii fudhattee booda. Inni jaafaa karraa xumuraa gaa dawaan dhukkubbii mataa obboleeyyiin keenya akka yaasu saljiin kun innaa baradoo intina firija keessaa baradoo firijaa tan odoon ta'in baradoo takka jira tan dhugaatiidhaan dhugan innaa hoteela gurguddaa keessatti mana keenya keessattis jechuudha mana warra sooreyyii keessatti jechuudha ni argama reedduu. Kanaaf keessa darbatanii firii lamaa sadii keessatti gaan waan sharaabaan dhuganii jechuudha. Isiisan yoo harkattee sunis tasgabbii mataa kanniitii jechuudha. Namni mataan dhukkubuuf. Kanaafuu isiisan fuuteetuma bishaan qabbanaawaa keessatti darbita. Waggaa bishaan qabbanaawaa keessatti darbitee booda mataarra keessaa jechuudha. Akkasii carqiidhaan itti qabdee mataa kan keessan irra keessaa jechuudha bakka si dhukkubbisan akkasitti tasgabbiin si dhufaa jechuudha yoo oowwa dhiiga danfaatiif takkaa'u oowwa sababa aaraatiin mataan si dhukkubellee jechuudha dhiigni keeloolee sababa aaraatiin mataan si dhukkubellee akkasitti bishaan qabbanaa keessa keessee saljii kana kunoo akkasii ifi maxxansitaa jechuudha kanaaf daqiiqa 5 hanga daqiiqa 2 daqiiqa 3 ofirra keessaa tasgabbaa'ee mataan sirraa dhaabbataa jechuudha. Kanaaf obboleeyyiin keenya hedduu galatoomaa isiniin jennaa gaafii qabdanii fi yaada qabdan nuuf barreessaa nuuf bilbila yoo wanni yaadda isiniin bahin jiraataate nu gaafadhaa isiniin jenna hedduu galatoomaa laayik sheer waliif godhaa miseensa horadhaa manuma keenya taane akka dhibdeef irraa ittifnu kun beekumsi fayyaadhaa kan nam tokko irraa duroomuu hin dandeenye kanaaf jecha waa lama namni irraa duroomuu hin danda'u jedhan amantiidhaa fi bakka fayyaa. Kanaaf jecha beekumsa fayyaatis barachuun kan amantii barachuunis kanaafuu waan dirqamni irraa duroomuu hin danda'a hin jirre jecha hubachuudha qabnaa barannee dhibdeef irraa ittisuu qabnaa isin jaa hedduu galatoomaa anis du'aa hinaa godhaa galatoomaa akkasitti waan adda addaatiin dhibdee kamirraa gaafii feetan gaafachuu dandeessanii zaataanis dhuftanii tajaajila sunurraa fudhachuu dandeessanii. Akkasitti laayikii sheer godhaa hedduu galatoomaa adarashaan keenya harar nokkuu gubbaatti argamna. Akkasitti nurraa tajaajila harkattan hundaa'u akkatti gammaddan abdii qabnaa hedduu maamiltoonni keenya yuutuub irraayis tiiktook irraayis telegiraam irraayis feesbuuk irraayis innaa guruppiilee ijaaramte hundarraa'u meesar sablamentarii kilinikaalii baay'ee irraa bu'aa fudhachuu jira. Yaada keessanis hedduu nuuf kennitanii jirtan hedduu galatoomaa isiniin jaalladha hanga darsii dhibdee biraatiin darsii dawaa isiidha walitti deebinutti nagayaan naa turaa isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.